Ani umrii waggaa 12 gadi. Waggaa 12 gaditti heerumuu barbaadan? Inta fuudhuu barbaada warri dhiiraa achirratti. Ani qabeenya nan qabaa, baankiidhaas maallaqa nan qabaa kinoo. Baadiyyaattis mana ijaarsiseera. Manni kiyyaa achi jiru mana irribaa kiyyaas argite akkatti inni bareedu. Mana guutuu ilaali. Akka buuphaatitti ilaala akka killeetitti akkana jalaan cabnetti akkana jalaan kuufnettan isaan kunuunsa. Lakkiitti minaa fuudhanii jennaan inni. Umriin kee waggaa 12 gadi taanaan qabeenyaa kee feetu gadi, feetu gurguri, feetu warraa kenni, feetu bakka feeteen ta'e qabeenyaa kee barbaadan. Isaan umriin kee bittaa waggaa 12 gadi yaa ta'u naan jedha. Ati mana geeffadhaa. Oromeen kee waggaa 60 waan dabruuf. Namni si furu waan hin jirreef. Saniifuu yoon anummaan si fuudhe malee hin jirtu. Jaarsa kee moo? Akkamitti jaarsa kee? Ati ganaa daa'ima tana. Ani umriin kiyya jaarsi tana. Akkamitti anaaf si jaarsi kee olirratti nu fuudha. Inumaa hin ta'u hiriyaa kiyya. Ani kana Qabeenya bila kana nuuf garagalchi taa'anii? Pushfab Show subscribe gochuun maatii. yeruma hunda mana kana inuman tottolche. Manni nama biraa jaarsa qabaa, ijoollee qabaa, bultii qabaa, waan hunda qaba. Ani kino koomuma kiyya mana hangana ga'u keessatti sichaletuma guyyumarraa nan tolcha tottolchuu nu dugda na kuti. Jireenyummaan na jibbisiisa. Amma yaa rabbi kiyya akkam abbaa kiyyaa tan godha amma sammuun kiyya. Umriin kiyya deema. Fuulli kiyya waggaa laalan ganaa daa'ima. Dhiirri meeqa dhufee na laallatee waarrate ati ganaa daa'ima xiqqoo tanaa bultiidhaan namaan taatu naan jedhan. Garuu umriin kiyya umrii meeqa? Odoo umrii kiyya beekan inumaan natti hin dhiyaatan. Haadha teenyaa miti akka hoonaa taata naan jedhan. Fuulli kiyya ambiraa. Umriin kiyya ambiraa. Ani akkamoon godhe naa wayyu. Hiriyaarree ofii hiriyaa baay'een qaba. Lakkoofamanii ani hin dhumin. Hiriyoota tiyya ofii jaarsa isaanii fuula kiyya kana laalanii akkatti kino. Yaa hiriyaatoo umriin keetiif fuulli kee tokkoo miti. Jaarsa keenya sodaanna nuti natti hin dhufin. Hiriyaa zabana kana aanuma ajaa'iba. Hiriyaa sana jaaba keessaa takka bichaatu naafi. Inoo ishiinu miskiina rabbi ishii waan sodaattuufi. Akkasittiin darbaa waan hin darbin hin jiru. Abdiin kutinii ati ganaa daa'ima tanaa. Daa'ima tana naan jetti ishii yeroo hunda. Dhiirru daa'ima hidheetuma na fuudhu dide. Umriin kiyya garuu umrii waggaa meeqaati? Umrii nama lamaatan qabadheetoo jiraani amma. Maal laawwayyu? Ani waan biraatiif bo'uutti hin jiru amma yeroo kana. Mee waggaan du'e warri kiyyarre nuyi intala bultii hin qabne, intala jaarsa hin qabne hin barbaannu naan jedhan. Obbolaawwan kiyyas nuyi intala jaarsa hin qabne hin barbaannu maqaa nu balleessite manatti haftu naan jedhanii akkasitti ofirraa qabeenyaa kiyya kana akkamoon godhina wayya kanarratti bakka biraatitti irree mana biraan ijaarsisuutti jira. Manuma isaan itti dhiisee kan maallaqa san miskiinaaf gargaara oonan du'eerree jannata akkas seenutti. Malee wanni na baasu tokko hin jiru. Qabeenyuma kiyyaa'u eewu nyaata aduun du'e. Ofii garuu abbuma fedhe tatta godhata. Oduun jaarsa qabaadhe mucuma takka reen dhalee mucaa kiyyaaf dhiisee du'a qabeenyaa kana. Hiriyaati takkitti qabu san irree kinoo samoona kana dhufteen beektu inumaa aftee waan taateen beeku. Sanjoollee santu na jalaa gorsinatti fakkaate akkuma isaan jaarsa isaaniitirraa na shakkasanitti shirree jechan taane jedhanii akka na shakkitu godhan. Maal godhuun danda'ani waa hundaafu yaa rabbi. Pushfab Show subscribe gochuun maatii. Eenyu seenaa? Maal akkana kaayita sagaleen ta'e ilaa alaa dhageenyi maali? Akkami? Nagiyaa akkamii warraan fadda jirta ayyaanuma jirta? Naguma. Maaf akkana jirta? Waa jechi sanan qaaqutti jira barkoobaa. Maal haasa'aa jirta dilaree? Miskiinummaa ta'e sana haasa'aa jira. Taa'e. Kottu mee ol dabbi taa'imee sirriitti qajeelluutti si waliin haasa'aatii sitti hin tolle achitti hirkadhu taa'imee. Maaliif darartaa ajjumaa rakkoon qabu anaaf? Akkam ofii? Nagiyaan fayyaadha. Naguma jira alhamdulillah. Maaliif akkana yaaddu? Ita maal taate fuulli kee maal sitee? Nama yaadu fakkaata. Na yaada hin beektaa mitiiree yaada kiyya inuma beekta yeroo hundaa waan anan yaadu. Maal akkana yaadda? Maaluma akkana yaadda ati? Hin beektaa miti yaada nan yaadu yeroo hundaa akkanuma. Ati mallee ittuma jirtaa dhiiruma yaadda akkanatti teessee
dhiiraa miti waa'ee bultii yaaddaa'ii jedheeti. Mama bultii addaati. Maali bultii feeta? Maali san bultii caalee maaltu jira? Maal duba dhiiruma dhabdeeti akkanatti si hasaabsisa? Dhiira maaltu jira bashitaan lafarraa fixee dhiibiinumaa hin jiru addunyaa tanarra. Bashitaa maaltu lafarraa fixe? Tiraakomaatu fixe. Tiraakoomatu lafarraa fixe waa dhiira anan argu. Ati gana daa'ima si fedhu. Maal daa'ima ani umriin kiyya waggaa 80 meeqa? Ana garuu maali gaafaan heerumi siin jawsan na diddee amma teessee dhiira yaaddaa guddina keessa. yeroo san maalan godhare? Yeroo san isan na bulchamo ana bulchat. Inni daa'ima ani daa'ima nulachuu qixxe kanarratti inni gabaaba ani gabaaba waggaa ol cinaa deemnu lakkuu dhalattanii obbolaawwanii guyyaa meeqa ol caaltan ji'a meeqa ol caaltan nun jedhan jaalalaafuu torban takka waliin waggaa deemnu torbee takkitti san ijoolleen nu maraachuu ga'anii karaa irratti ilaalsin maal olii taatanii guyyaa meeqa caalta ji'a meeqa caaltanan jedhanii kanaafan hin barbaadu deeminarraa jedhee imimmaa isaati akkatti inni boo'ee guyyaa san lakki nan gifini lakki fooziyaati lakki si fuudha lakki natti heerumi odoonaan jedhu sin barbaadu umriin tiyya fuudhaan geenye jedheeni akkasitti ofirraa akkasitti saarii cubbuu maal hin dhageenyeeti joollummaatti yoo heerumte joollummaatti deanii dhageenyaati ijoollee heerumte odeessees ilmoonte akkuma ijoollee sanitti geelee hiriyyaa godhattee wajjin deemtu gabaabbataniifis naman jibban hiriyyaa taataniifis naman jibban ati aduu san silaa gaafaan fuudhi siin jedhu san diddee amma gifiitu si qabe kan deemtee gabaabaa miti wannuma fadhee waa ta'u ittiin fuudhaatte amma akkatti hiraaru jirtaani gifiin nama qabdi laal gifiin si qabdee jirti waadaa si qabe. Pushfab Show subscribe gochuu maatii. TV arma jidduu takkaa dhiirti si gaafattee ni beekti. Sittin himne daanan dagadhe tokko kana isa eegasi jechuudha. Tokko dhufeet ofii fooziyaatiyya. Hin bareeddasi. Nama kofalchiistasi. Nama taphachiistasi naan jechaa dhaqee akkasumatti asaasaa dhaqee ani misgiinni kolfee dhumarra maallaan jedhese fuula sana keessa daa'ima fakkaata malee umriin kee deemeera anaan waliin odoo guyyaa 2-3 hin gahin hin bulini umriin kee kutteeti guyyaan kee ga'ee duute maalan ta'anaan jedhe. Maal reefa dura bitu beekaasiti. Ammaan tana duboo akkasitti sanachitti hafeecha. Inni akkasitti hafe tokkommoo. Haa kan biraati. Akkasitti jechaadha kenna waliin guyyaa meeqa waliin teenye ilaa kinoo farramnee akkasitti kinoo farramnee waraqata hammam ga'uun firmaa san bicha godhee ati fuula kee keessa daa'ima xiqqoo ani sirra jaarsaati umriin kee immoo ati narra jaartiidhaati. Akka ootiyya geessaati akka ootoon natti fakkaata umriin akka ookeetuuti hanga keetii hin ga'u jedhee inni immoo laphee kiyya na cabsee na biraa. Maali amma dhiirti amma idmee umruma saawuu eegalan jechaadha. Azamana kana umrii lakkaa'uu eegalan dubartiin oo taate anuma qofatu laal fuulli na xiqqaattee umriin na guddate malee tan biraa umriin xiqqaattee fuulli guddata. Maarree akkasitti tan zamana kanaa kiyyuma koobichaatu rabbummaan kun arguu dadhabe malee tan kuni fuulli guddaa ta'e umriin xiqqaa kiyyammoo umriin guddaa ta'e fuulli xiqqaa isaan immoo miizana umrii qaban natti fakkaatee barkanaaf hin beeksisan dhiirti si fuudhunaan jedhan. Amma akkamtu wayyaree? Anas hin jedhu namticha yeroo san bira dhaqinaan jette san bira dhaqee bar maal siin jeere? bira dhaqee tan namni na bira jiru tassiif malu miti ofii nama tokko hundumtu qabeenya warra qabeenyaati daa'ima barbaadanii ani umrii waggaa 12 gadi. Waggaa 12 gaditti heerumuu barbaadan? Ta fuudhuu barbaadan warri dhiiraa achirratti. Ani qabeenya nan qabaa baankiidhaas maallaqa nan qabaa kinoo baadiyyaattis mana ijaarsiseera manni kiyyaa achi jiru mana irribaa kiyyaas argite akkatti inni bareedu mana guutuu ilaali akka buuphaatitti ilaala akka killeetitti akkana jalaan cabnetti akkana jalaan kufnettan isaan kunuunsa lakkiitti minaa fuudhanii jennaan inni umriin kee waggaa 12 gadi taanaan qabeenyaa kee feetu gati feetu gurguri feetu warraa kenni feetu bakka feeteen ga'e qabeenyaa kee barbaadan isaan
umriin kee bichaa waggaa 12 gadi yaa ta'u naan jedhe namtichi. Jechuun re'anii umriin tiyya waggaa 12 akkatti na laaltanii guddoon seenaan jettuuni. Jedheeni namtichi waggaan sobeetoo waggaan 10 irraa hir'ise sanuu in hir'istee meeqa irraa hir'iste ijatooti irratti mul'achaati jira laal si arguutti jira umriin teetun kinoo laal rabbiin kinoo katabee natti agarsiisutti jira umriin teeyi naan jedhe. Egaa sitti katabee sitti agarsiiseeti. Maal yaaddaree baqqaati kana yaadiin hoo addunyaa irratti argachuu baatte akhiratti immoo kan namni tokko hin tuqin kan tuqamin akka keetii nutsuu addunyaa irratti dalagadhu san foota 10 ol foota laala. Anjaartiin qabne. Ajaartiin qabne. Ani kan qabne. Kan tuqamin. Tana haadha hin qabne. Kawanta kon qabne. Ana ban qabne ana kawwan qabne ana bulawwan awwaata kan qabne. 0 sinjela wanta kon qabu. Wanta 0 fi 0. 0 0 tana moo tana yaa ta'u garuu ani meeqa kiyyarratti hoggaa dabalamu dhibba waan ta'uufu homaa rakkoon qabu 0 irratti. Atummaan laala addunyaa kanarratti wanta akka dhiira dhaloytee wanta tokko saabitee keessa hin jiraatin malee 0 duwwaa harkatta. Argitu huccuu nani uffadhu laalu huccuu muxawwaa fuula kiyyan argitu akkuma rabbiin na uumetti kinoo akka hin joollee. Eessiraatillee akkuma rabbiin si uume jira. Akka zabanaa kanatti waan argee ofitti hin diddibu waan an argeen uffadhu huccuun tiyyaa huccuu argitu tana akkatti babbareedee tokkinoo laalu. Akhirattis kan akkasii harka. Eeyyen dhuguma Akhirattis ni kinoo harka. fuulli kiyyaa'u akkuma rabbiin gara haadha tiyyaati na baase kanatti akkumatti taa'ee jira laal waan rabbiin hin godhin naan jedhe takkaa godheen beekon. Akkas taana. Amma na dhageessitteen hima. Kan kaani deemna. An deemuufi bar. Maalan godharee deemte? Geeleeti yaanna yaame. Geeleeteetis yaame. Bakka bas nama bultii qabu bichaa jette. Nama bultii qabu koottaa irraan tana namni bultii qabu na bira koottaa jette. Kan inni deemna. Kaniifuu gaawwanni ni dhufee siyaameef ni beektaa. Nama dhiirsa qabu bichaa jennaan ati waan gaaddanyaati taate waan geeleeti taate waan hiriyyaati taateefiin bunni sanu si mana nagadilli qafamu jeetiin dhufee siyaame. Saniifuu kai wajjumaan deemna. Dhiirsa qabaachuu baattu sumaan yaadin. Ani hin deemu. Ani nama bultii qabu. Hin deemu. Maaliif qaba? Ishiin namni ishiin waamte guutuunu nama dubartii jaarsa qabdu qofa oonan ka'eetoo deeme jaarsa kiyya na jalaa fudhattanaan jettee naariiti waan ta'eef amma akiratti ana rabbiin jaarsa 00 naa kennu taanii inumaa asii hin socho'u hin dhaqu mana sana. Sanii achitti addunyaa irratti yoo harkattee beektaa ularra sikeenyati guyyu si bira ol dabran hunda maalitun dhiirsan qabdu jennaan sitti fuudhanii. Jaartii dhiise na fuudha jaartii dhiise. Jaarsa nama amma akkamitti jaalattaati? Egaa na fuudhee maarra kadheree na fuudhee na jaalatee na fuudhee moo akka? Ati amma jaarsa namaa ni feeta? Egaa na fuudhee ani maalan godha qoodin jaarsa dhabee taa'u na haa fuudhu. Na dhageessittiin hima. Jaarsi namaa jaarsuma namaati. Jaarsa namaa hin jaalatin. Dhiirsa namaa hin jaalatin. Kan akka keetii rabbi sii fida. Saniifuu obsa fi gallakkisi. Oona waliin deemte amma hulumarra si keenya qot goonee kasibira ol dabartu tasibira ol dabartu obbolee waan isiitiif fira isiitiif yoo silaa deemi barbaadu bakka egaa jette dhiirris taanan dubartis taanan tan bultii qabu malee achi dhufu kanaafuu ani oonan kararra ta'u tan jaartii qabu si jaaladha oonaan jedhe na fuudhin jedhaan ani ana fuudhu jaarsa akka naa ta'u odoon ta'in qabeenyuma kanaa jedhetani guyyaan du'e qabeenyaa kana eeguuf nyaata. Qabeenyaaf yaaddooyta. Maal eega qabeenya akkana teeree jaarsuma kiyya yoo sitti fuusise hoo? Jaarsa kee moo? Akkamitti jaarsa kee ati ganaa daa'ima tana ani umriin jaartii tana akkamitti anaaf si jaarsi kee olirratti nu fuudha inumaa hin ta'u hiriyaa kiyya. Ani kana qabeenya dila kana nuuf garagalchitaani. Kushfam Show subscribe gochuun maatii. Jaarsa jaartii qabu an jaartii isaa kenna fuudhu. Nama biraatiin jedhe malee jaarsa kee hin jenne ani jaarsa kee. Maalee qooda qabeenyi dillu kun kan biraatiif galu yoo hiriyaa keetiif gale wayyu. Lakki jaarsa kee fedhu ani jaarsa hiriyaatiyyaa ifuun. Maali bareedu jetteef jaarsi kiyya. Jaarsi kee bareedaadha bareedaa lafti nan tuqinii gaarri nan kufinii nan sittiimu waan qooda akhiratti fuutuuf jecha amma an deemee addunyaa tiyya natti nufatti. Keen addunyaa tiyya bira deemaa. Nan deema gaa. Deemi jedhe nagaan deemi. Nageetti deemi. Ati immoo nan dhufa ishii gaafa heerumtee sargii kee dhufa. Gaafa heerume aruusa kiyya si waama yoo jaarsi argan. Tole deemi. Ni harkaba. Ishii kana immoo
kan namni dhiirsa qabu bichaan kottaa jette tana atis gaafa heerumte namni dhiirsa hin qabne bichaan na bira kottaa jee waan. Ani nama dhiirsa qabu namni jaarsa hin qabne na biraa dhufu jedha gaafa heerumu. Maalshi jaarsa kiyya fuudhinaan jetti maaliif? Ani beekee riyaan tiyya durattuu waa'ee riyaata kiyya hunduu narraa taffagaatanii ishiin qofti natti hafte qabeenyuma tiyya tana itteeti. Inumaa umriin tiyya gabaabbachaa jirti guyyaan ani du'e waa qabeenyaa kiyyaa ishiin guurrachuu eeddisse. Amma micayyoon ummataana nyaattee dadhabee tan jira ka'ee tan ofirraa rafaa achi uffata kiyya uffadhe. Wamtuun jiru abjuun arge abjuu bareedaan arge yaa rabbi kiyya dhugaa godhi yaa rabbi miizoliin tiyya mooyyuu nagattee kutte beelloon ani uffadhe mooyyuu natti hin taane narra guddaadha yaa rabbi dhugaa naa godhi amma abjuu kana hiikkachuun qabaan abjuu kana hiiksisuun qaba namticha raagusan waame an abjuu hiikusan waamee tan akkasitti inni abjuu kana narraa hiikuu qaba samoona tana inuma eerume abjuun takka abjuu tana argeen beeku abjuu akka samoona kana anuma dhugumaati abjuun tun nan eeruma. Kushfam Show subscribe gochuun maatii. Sanitti bilbilee soo dhufee abjuu kiyya kana anaa hiiku akka kanaan duraatitti namni si fuudhu hin jiru nama akkasii kana akkanaan hin jenne mala mee maqaa isaatu jedheen qabadhe diigoo. Namni akkamitti nama ijaaru ta'ee maqaa diigoo ofii baasan anatu irraa wallaale malee namtichi kun nama diiganatti fakkaata. Mee waa hundaafuu abjuun tiyya sun na jalan ba'iin waan itti bilbilee too itti madda dhufee anaayi. Hello assalaamu alaikum. Na beektanii eeyyan micawoo kanaan dura si waame saffooziyaadha. Lakki dubbii kanaan duraa sanirree miti amma beektanii abjuu bareedduu takka argeetan akkuma abjuu san naa hiiksaniifan barbaade. Daqiiqaa 5 miti daqiiqaa takkaan turtanii abjuu daqiiqaa meeqa argite? Waa xiqqoodha waa xiqqoo manarree dhufuu hin danda'uti asumatti dhuftanii naa hiiktani. Tole sinan eega ammaan tana kottaayyee jedhaa nagaan. Mee amma waan ijaaran ofii maqaan hojii godhaati waan nama ijaaran namatti fakkaatu abjuu tiyya tanaa na jalaa diigee sodaachuutti jira kino abjuu bareedduu tanaa akkanatti na jalaa diige maqaan diigoodha namtichi. Nu seenaa kooti. Isini Fooziyaa. Akkam ooluma seenaa baga dhuftan. Dhufee bara. Taa'a. Ayye. Taa'a. Akkuma fiisin. Taa'a. Gattaa gamaali. Tole maal? Rajib. Maal barbaadde? Buna moo shaayiidha moo? Rajib.
Akkam isin fi nama qabdani? Fayyumaa miifi? Ani beektanii ittiin argitanii fuula kana keessa daa'imuma fakkaadhaati. Siinaan jedha isininaan hin jedhinaa. Haa si. Naana. Waa rakkoon qabu. Fayyaan keessan dhibeen keessan maal inni sila? Fayyaa qabda. Dhibeen ta'e maal inni sila naan jedha isinnaan hin jedhinaa. Hayyee dhibeen tantee maal inni sila dhiyaama? Maal seetan? Pushpam Show subscribe gochuun maatii himadhu gaamee gaama abjuudha naaf sarittee na yaamte waan ta'eef. Abjuu. Astaghfirullah. Hin gaamee abjuu deemee daddabi. Abjuu kiyya maal seetan? Abjuu kiyyaan waan an argeeti. Maali gaa abjuu kiyyaa tanaan bara mataan dhukkubseeti. Himi kaa daddabi maal taate? Abjuu kiyyaan beellaa haruusaa uffadheetan jaarsi na fuudhee haruusa kiyya argee miizoliin irraa tajaajila cinaa dhaabbatanii abjuu kiyya tanuma na. Hai duuba reega abjuu akkasii agarte milizoona kan ka'e osoo sibiraa badamoo ni hafan. Miizoliin tiyya ni badanimi? Daargita sinirree odoo sinitti muubee abjuu kiyya hin beektan jechuudha na biraa bada. Beeloon ka'e sirriin ballanne? Balladee guddaa tokko natti ta'e. Nuti guyyaa abjuu nutti himterraa dhufanii tafanii nutti himan. Sigareema saniifuu ati kana ilma heeruu hin teessu. Maaliif abjuu kiyyaan heerume barreera? Ati mana dhageeffadhaa. Orommiin kee hoggaa 60 ol waan dabruuf namni si furu waan hin jirreef saniifuu yoon anummaan si fuudhe malee hin jirtu haa. Ati moo? Pushpam Show subscribe gochuun maatii